We're all different. We look different. We come from different places and live in different ways. But when we all go through the same... Yeroo hedduu ispoortiin siyaasa kamiinuu irraa bilisa yoo jedhamu dhageenya. Siyaasa keessatti aangoon biyyaa harka nama tokkoo yookaan bulchiinsa garee tokkoo jala yoo gugate dhimmoonni hawaasummaa siyaasa waliin baay'inaan tuttuqqaa hin qabnellee hireen isaanii hacuucamurra hin darbu. Taateewwan ispoortiis harka abbootii irreetiin yeroo sukkuumaman seenaan yeroo hedduu ragaa baheera. Bara 1971 haga 79tti pireezidaantii Yuugaandaa kan turan Idi Amin Daadaa ispoorteessaa bunyaa turan. Biyya isaanii keessa lammiilee isaan komatan gara laafina tokko malee rasaasaan ajjeesu jechuurra ni haxaa'uu jedhamee himamaaf. Yakka isaanii kana dhoksuuf ispoorteessitoota biyyattiif kunuunsa addaa taasisuun beekamu. Atleetonni biyya isaanii dorgommiif yeroo gara biyya biraa deemanu xiyyaara dhuunfaa isaanii eeyyamuun bakka shaakalaa deemanii isaan waliin taphachuu fi jajjabeessuun dhiiga namoota qulqulluu dhangalaasan dhiquuf yaalu turan. The only chance to defeat the referee who are against you or against the country is to win by knockout. This is the only thing. And this is the most important. I used to run 9.8 seconds, 100 yards. This is with my speed, with my weight of getting the ball, and when you tackle me, you can harm yourself. I think you should know this. Francisco Franco Spainitti isteediyeemii biyyoolessaa Chiilii kaampii waraanaatti kan jijjiiran Augusto Pinochet sirna nama nyaataa naaziitiin Yihudiiwwan miiliyoonotaan lakkaa'aman sanyii isaanii kan duguuge Adolf Hitler yakkasaa dhoksuuf Olompikii 1936 biyyisaa akka qopheessitu taasise hagam abbootiin irree. Ispoortii keessatti akka of dhoksan mul'istuudha. Kim Jong-un, Benito Mussolini, Saddam Husseiniif ilmi isaaniis kanneen keessaa hiramu. Kunis ta'ee garuu abbootiin irree kun ispoorteessitoonni injifatanii maqaa biyya isaanii akka gaarummaa waamsisan yeroo daraaranis seenaa keessatti mul'ateera. Qophii keenya irraatiin gara lixa Eeshiyaa yaadaanis hin geessina gara Iraaq. Iraaq keessatti ispoorteessaa ta'uu mannaa otoo hafee haga jedhamutti yakkoonni suukanneessoo ta'an hedduun raawwatamaniiru. Gamoo guddaa magaalaa Baagdaad gidduu jiru waajjira Koree Olompikii Iraaqiiti. Namni tokko gara waajjira kanaa deemaa jira. Achi keessatti waan isa mudatu innuu beeka. Kottu jedhanii yeroo waamanuun maal akka isa mudatu hiriyoota isaa biroorra qaqqabee argeera. Warri carraa qabeessa ta'an lubbuun hafaniiru. Kun achi buuteen isaanii dhabameera. Namni gara waajjira pireezidaantii deemaa jiru kun dhiyeenya kana shaampiyoonaa ispoortii biyyoota Arabaa irraa deebi'e ispoorteessaa bunyaati. Iraaqiin bakka bu'ee dorgommicha irratti kan hirmaate atleetiin kun marsaa jalqabaatiin mo'amee deebi'e. Mo'amuu isaatiif ammoo yeroon inni gatii kaffalu amma. Waajjira halluu keelloof cuquliisa dibame kana keessa pireezidaantiin Koree Olompikii Iraaq taa'aniiru. Namni kun ilmaan lamaan pireezidaantii biyyattii yeroo sanii Saddam Hussein keessaa isa tokko kan ta'e Udee Hussein. Udee Hussein namoota Iraaq keessatti sodaataman keessaa adda dureedha. Akkuma abbaasaa Udee Hussein tamboo gatii qaaliitiin bitamee biyya Kuubaatii dhufe aarsaa jira. Foddaa bal'aa waajjira isaarraan ammoo miidhagina magaalaa Baagdaad daawwata. Gidduutti Iraaq akkamitti atleetota isheetiin mo'amti jedhee iyya. Iraaq kun kan kooti. Iraaqiin qaanessuun ana qaanessuudha jecha sagalee ol kaasee aariin dubbata. Kana gidduutti jala deemtonni isaa atleetii waamame sana harka isaa lamaan cancalaan duubatti hidhanii ol seensisanii fuuldura Udee Hussein dhaaban. Kana kan jedhu jala deemtota Udee Hussein namoota turan keessaa tokko kan ta'ee fi waggoota 5 eegduu isaa ta'ee kan hojjete Laatiif Yaahiyaati. Saddam Hussein since secondary school when he was a teenager between 15 and 16 years old. I wasn't close to him because everyone knew Saddam what he was doing. After you finish university by Iraqi law, you do your national service, and one day a letter arrived to my general asking him
Latif Yahya must be 70. Ispoorteessaan bunyaa sun teessoo dalgee halluu gurraacha dibamerra kaa'ame jedha Laatiif Yaahiyaan. Udee Huseen daqiiqaa dheeraaf ispoorteessaa kana arrabsoof qeeqaan komiisaa itti hime. Udeen dubbachuutti fufe. Ispoortii keessatti mo'amuuf mo'atamuu waanuma jiru. Angaruu yoo mo'amtan asin deebi'inaa jedhee sinitti himeera mitii ittiin jedhe. Udee Huseen gara ispoorteessaa bunyaa sanaatti siqee boqoosaa gartokkee bunyaan dhahee kunoo akkasitti rukutuu qabda ture ittiin jedhee boqoosaa bitaa kan mirgaa deebi'ee kan bitaa hanga dadhabutti reebee jedha. Taatee kana ijaan kan arge Laatiif Yaahiyaa achi funyoo elektiriikaa fichisiisee qomasaa ittiin dhaane. Adabbiin kun hundi maaliif mo'atamteedhaafi? Ispoorteessaan bunyaa kun dhiigni funyaansaarraan lola'uu eegaleera. Udee Huseen adabbiinsaa hin dhaabbanne. Eegdonni isaa qarabaa akka fidanu ajajuun nyaara isaarraa ade. Gocha akkasii kun baay'inaan hordoftoota amantaa Islaamaa kan ta'an lammiilee Iraaq biratti tuffiif arrabsoo hamaadha. Safuudhas kun hundi adabbii isaa xumuraan turre. Eegdota isaatiin kutaa mana lafa jalaa goodaa gamoo waajjira koree olompikii biyyattii jirutti geessaati hojii keessan xumuraa ittiin jedhe. Ergasiin booda ispoorteessaa bunyaa sana namni arge hin jiru jedha. Dhugaa kana kan bahee Laatiif Yaahiyaa lammiileen Iraaq Udee Huseeniin ilma nama nyaataa jedhuun. Pireezidaantiin biyyattii yeroo sanii Saadaam Huseen dararaa uummata Iraaq irraan gahanu hanqatee ilma isaanii pireezidaantii koree olompikii fi federeeshinii kubbaa miilaa biyyattii gochuun ispoortii biyyatti akka hoogganu muudan. Ilmi isaaniis isaanitti bahee jedhu lammiileen Iraaq hadheeffatanii jibbu. Innis gocha abbaa isaa dhaalee ispoorteessitootaaf leenjistoota isaanii yeroo dheeraaf dararaa baheera. Daa'imummaa isaatti meeshaa taphaa boombiin fakkeeffamee tolchame dhoosaa ittiin taphachaa guddachuusaa himata. Daa'ima waggaa 10 ta'ee gamoo Qaasir Al-Nihaayaa bakka namoonni siyaasaa bulchiinsa abbaa irrummaa Saadaam Huseen qeeqan itti ajjeefaman abbaa isaa faana deemee yeroo isaan ajjeefaman ija isaatiin ilaalaa guddachuusaas ni himama. Udee Huseen waggoota 20f ispoortii biyyattii irratti aangoo isa olaanaa nama qabu ture. Bara 1984 umriin isaa 20 yeroo ga'u Saadaam Huseen isa muudan. Sababni isaa immoo ilmi isaanii miira dargaggoota biyyattii kakaasuun qeeqa isaan irratti ka'aa jiru akka qoluuf ture. Egereef ammoo aangoo isaanii dhaalchisuuf. Aangoo guddaa kana lafumaa ka'ee kan argate Udeen milkaa'ina irraa eegamu fiduuf ispoorteessitoota biyyattii dararuun hojii isaa guddaa ta'e. Yeroo inni muudame sana waraanni Iraaqiif Iraan gidduutti waggoota 8f ture geggeeffamaa yeroo jirudha. Dargaggoonni Iraaq kumaatamaan lakkaa'aman Iraaq Iraaniin weerartee waraana eegale irratti lubbuu isaanii dhabanii kanneen hafan ammoo haamileef jaalalli biyyaa qabanu yeroo laafe ture. Miiraaf jaalala biyyaa dargaggoota kanneenii ijaaruuf ture. Udee Huseen hoggansa ispoortii biyyattii kan harkasaa gale. Inni garuu ispoorteessitoota ittiin dararuuf fayyadame. Karoorri Saadaam Huseen hin hojjannee jedha Isaam Tahmir Aldiwaan taphataa vooliiboolii garee biyyaalessa Iraaq kan turee fi gara Ameerikaatti namni godaane. Akka Isaam Tahmir jedhutti yoo ta'e maqaa ispoorteessitoota 52 Udee Huseen biyya bakka buutanii deemtanii mo'amtaniittu nu qaanessitaniittu jedhee adabbiiwwan garagaraatiin lubbuu isaanii dhabsiise harkaa qaba. Biyya ofii bakka bu'anii tajaajiluun nama boonsa. Maatiin Saadaam Huseen yeroo biyyattii hoogganaa turanitti garuu ispoortiin biyyattii kabajarra qaanii gammachuurra gadda ta'ee jedha. Gamoon koree olompikii sun jedha eegduu Udee Huseen kan ture Laatiif Yaahiyaa kutaawwan 30 akka mana hidhaatti tajaajilan of keessaa qaba. Taphattoonni mo'amanii yeroo dhufan dhakaa akka kubbaatti bocame miillaan akka dhiitanuufaa dirqama akka turan himama. Kun hundi Iraaq bulchiinsa maatii Saadaam Huseen jala turte gama ispoortiin jabduu ta'uu ishee mul'isuuf waan ta'edha. Bu'aansaa garuu biyyattii duubatti harkisuusaa ispoorteessitoonni biyyattii ragaa bahu. Udee Huseen nu adabuu isaatiin fakkeenya taasisee nu
mul'isa ture. Yeroo nurraan reebicha geessisu namoonni biroo lafa jiran ammoo gootota ispoortiiyyuu reebaa jira jedhanii akka isa sodaatanuuf yaadeetii jedha. Adabbiin irra gahee kan ture taphataan kubbaa miilaa duraanii Shaaraar Haayidar. Adabbii Udee Huseen kana sodaa ispoorteessitoonni yeroo sana Iraaq bakka bu'an xiinsammuun miidhamanii dorgommiitti seenu ture. Yeroo tokko Iraaq ardii Eeshiyaa keessatti ispoortiin biyya maqaa guddaa horatte turte. Akka fakkeenyaatti Olompikii bara 1980tiif atleetota 46 ergitee turte. Erga hoggansa Udee Huseeniin booda Olompikii Siidnii bara 2000tiif atleetota 4 qofaa ergite. Gadi deebitee tarree biyyoota xixiqqoo akka Liechtenstein faana lakkaa'amte. Abbaan irrummaa Saadaam Huseeniif maatii isaanii ispoortii Iraaq yeroo sanii laamshesseera jedhu lammiileen biyyattii hedduun dhumni isaanii boolla lafa jalaa dhokatan keessatti waraana Ameerikaanotaatiin booji'amanii adabbii du'aa kan irratti murtaa'e Saadaam Huseen abbaan irrummaa isaanii ilmaan isaanii lamaanis galaafatee bara 2003 galmeen isaanii qaaniin cufame. We can now pause for the national anthems of both countries.